غرغا في خندو مرادفنا الله اين Who is Allah? Who is Allah? غافي كان في كان رغاري ننسيف كنو سوره اخلاص دبسو قف Chapter number. سوره بتكو قدلم آية كونغا فريرت ربكن جا قل هو الله احد جي ان الله توكيج Allah الصمد. الله يفدن ده إركو عمدات لم يلد ولم يولد. هندلس هندلنس ولم يكن له كفوا أحد. هريان تكو سافنتان خني كايما فري خرب بيبس نمني فدي أبل غوفتا دجيو لفاخه قامني غوفتا جامع خالي بمسون هيكا سر افوري خنا غوتيو دنده ودي مسلموني قام سنك غوفتا تفدچو انت دنو فنجو هيكا سر افوري تيولوجي دان ربي وبچوداف كون قرمات لتمسي يوخان الدبافناتي إني درا قل والله أحد جي إني الله توكج الله صمد الله إفدن دا إركو عمداتي لم يلد ولم يولد هندلس هندلنس ولم يكن له كفوا أحد هريان تقوى سافنتان ويتا كتابنا من تين دو دبستو وانتو الفقادان بسمير جد أنقل الله أحد جو چندوغيا أبانيشات بقنا جا قطالما لكو استو قررتي إكم إفدتيام. ربي توكيتشا لما فان كبوجا قرماني لما فان الله سمت خنجو الله يفدندا إركو هندات بغوت جيتا بقنا قدن لكو يسدرتي أنغوفتا الدنيا هندا جامون بكم هندلني جلكا منكبو قرماني سدفا لم يلد ولم يولد هندلس هندلنس شفيت هاش باشرا أبنشت بقنا جا لكو يسدرتي ناچا سيكا سج جني تانا جنيبا إساف غوفتان برانتاني ماتين كبو ربين ولاني أبان كبو إني هذا كبو خانتمورا ولم يكن له كفوا أحد هريان يخان فكان تقوي سافنتان كوني سيفيت أشبادرا أبنشت بقنا نافر لكو يسخد سقلرت أكسمس يجر فيتا بقنا صدميلم لكو يسديرت ناكسي بارتي ما أستي جامع بسمجر غوفتا سنيف بارتي ما ننتاني سنمني ننتاني فكي ننجو سوران ننجو سيدام بوچا منجو وان خنا ينيتو دبت يجر فيتا بقنا صدميلم لكو يسدي تامسخن تامسا ولم يكن له كفوا أحد جون والفكات خنافو نمني توكو أبل غوفتا دجيو قادمه قادمه مانسون هيكا سرر أفوري خنان يو ولته نوتي مسلموني قادمه ماسن غوفتا دجنه فرچون دين فكين يمنموني توكو بغوان رشنيش اوشون غوفتا دجان يرو غافي ديبسا توكوتي هردفان امنتين دو توكو نوتي وري هندو Bhagwan Rashinish Gofta the Jane Namanunanje, Antaka or Hindu, Bhagwan Rashinish Gofta the Jani Amaninjan. Haninanje, Namoni Tokotoko, Bhagwan Rashinish Gofta the Jani Amaninje. Nama Rashinish Jamuk or Matasan in Amadal, or Mandra Ulhu Allah Ahat Kanju. Ji in Allah Tokich. Rashinish Tokovature. Ilman Makaisa and Gofta and Niji is a kofa. Hedur. Biyu mata na kaisatti namoota kumaata maallaq qooman kan gooftaadha finjaan qabne. Kanaafuu inni tokkicha qofa yookaan kophaa isaan turre. Haa ta'u malee namoonni isa hordofan inni nama addaati jedhan. Hayyee gara qormaata itti aanu hacen. Allahu samad. Allah if danda'a irkoo hundaati. Rashinish of danda'a fi irkoo hundaati. Akka seenaa dhuunfaa isaa irraa barretti dhukkuba asmiitiin qabamee rakkachaa ture. Dhukkuba sukkaaraa qaba. Dhukkuba duwidaa jabaan rakkachaa ture. Yaadame gooftaan dhukkuba asmiitiin dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuba duwidaa jabaan miidhame jechuun akkamitti ta'a? Qormaata sadaffaa. Lam yalid walam yulad. Hindalus hindalannes. Bhagwan Rashinish Madhya Pradesh keessatti dhalate. Abbaa fi haadha ni qaba. Bara 1981 Ameerikaa deeme. Kutaawwan Ameerikaa hedduu keessa deeme. Kutaa Oregon keessatti wiirtuu isaa hundeessuun Rashinish Forum jeetti moggaase. Booda irratti mootummaan Ameerikaa qabee hidhatti darbe. Rashinish kana booda waan jee mootummaan Ameerikaa summii suuta nama ajjeessuun haa kennee jeemate. Yaadame gooftaaf summii suuta isa ajjeesuu kennamu. Bara 1985tti mootummaan Ameerikaa biyya Ariinaan achi booda inninis gara Indiyaa deebi'ee magaalaa Puunaa keessatti wiirtuu Osho Commune jedhamu hundeesse. Samaadii Rashinish dhayxanii osoo ilaaltanii samaadii sanarratti akkana jedhamee barreeffamee jira. Bhagwan Rashinish Oshoon dhalanne hin duune garuu muddee 11 bara 1931 irraa kaasee hanga amajjii 19 bara 1990tti dachii tana daawwate. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931. Wanti isaan raanfatan samaadii isaa sanarratti biyyoonni 21 viizaa isa dhorkachuu isaanii barreessuu dhabuudha. Mee gooftaan gara dachii tanaa dhufe
dachii tana daawwachuudhaaf viizaa biyyootaa barbaadu maal jaama? Qeesiin Giriik tokko Rashnish biyya tanaa baasuu yoo diddan mana isaatii fi mana hordoftoota isaa gubna jedhe. Qormaanni xumura walam yakun lahu kufuwan ahad. Wanti ajaa'ibaa qormaata kanneen rabbii olaane malee qaamni tokkollee dabruu hin danda'u. Qaalimamaa gooftaa jettanii waamtan san waan wayiitiin wal bira qabuu jalqabnaan wanti sun gooftaa miti jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Akkuma beeknu Rashnish akkuma ilma namaa kaawwan areeda qaba. Funyaan tokko, ija lama, gurra lama, harka lama qaba. Qaalimamaa gooftaa jettanii san nama wal dorgomsiisuu jalqabnaan wanti sun gooftaa miti jechuudha. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Namni tokko rabbiin olaane dachaa kuma tokkoon Arnold Schwarzenegger caala yoo jee waa'ee Arnold Schwarzenegger dhageesse namicha Mr. World jaame moggaame, namicha Mr. Universe jaame, namicha jabaa addunyaa tanaati, namicha jabaa hawaa tanaati. Qaalimamaa gooftaa jetteen san qaama wayiitiin wal bira qabuu jalqabnaan qaamni sun Arnold Schwarzenegger haa ta'u, Daaraa Singh haa ta'u, King Kong harka kumaanis haa caalu harka miiliyoonaan qaalimamaa gooftaa jettuun san qaama wayiitiin wal bira qabda taanaan inni sun gooftaa miti. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hiriyaan tokko isaaf hin taane. Kanaafuu kun hiikkaa sarara afurii kan quraana keessatti ibsame. Obboleessa. Gooftaa gabbartu san qormaata suuraa Al-Ikhlaas kanaan madaali. Yoo gooftaan sun qormaata san dabre inni gooftaa dhugaati. Yoo hin taane garuu inni sun gooftaa sobaati.